Imo irratti gruppii garaagaraatii fi onlaayinii Imo faa akkamitti cufannaa sitingiilee Imo keessaa waan hedduu wayii na gaafatan waan hedduu wayii hangan itti yaadee fi hangan danda'e wayii isin agarsiisa gruppii Imo waan adda addaa wayii na gaafatan waan hedduu wayii sitingii keessaa onlaayinii faa cufachuu akka namni nu agarree faa waan hedduu wayii na agarsiiftani kanaafuu har'a booda Imo irratti onlaayinii cufachuu fi gruppii keessa gonkumaan guutumaan guutuutti baatanii Imo keessan gruppii irraa bilisa kan ta'e isin agarsiisa. Dabalatammoo warroonni daataa firii feetan daataa tola moobaayilii irratti barsiiseen jira. Moobaayilii irratti jechuudha guyyaa lama isin fayyadu sadii isin fayyadu baatii 5 6 illee isin fayyadu inni akka carraati tola waan ta'e guyyaa tokko yoo nu fayyades haa fayyadu. Kanaafuu walitti qaba hundasaa isin hojjedheen jira. Kan daataa firii sana gadhiiseen jira. Kan Imo kan waa'ee Imo mammoo kottaa isin agarsiisa. Nagaatti. Online cufachuuf daataa firii irratti hojjeta daataa firii fayyadamuuf kottaa isin agarsiisa. Warri TikTokii profaayilii gizee gadhuxan mallattoo YouTube kana gadhuxanii YouTube keessa isin geessa alaatolii. Gizee dhuftan bakki isin daataa tolaa itti argattan Rio Show isa gadii kana isa suuraan kiyya irra jiru kana akkana gachuqaastanii sana booda irra deddeemtanii kunoo asirratti daataa Saudi Arabiyaa daataa firii kan jedhu asirratti kan Imo immoo kunoo gubbaa kanarra isinii kaa'a. Kan Imo asirratti warroonni Quraana barbaadanis asirratti ilaaltu waan hunda jira Imo kana jala Rio Show jala. Warri Facebook ammoo barreeffama gubbaa jiru jechuudha liinkii gubbaa an kaa'e viidiyoo kiyya gubbaa jechuudha liinkii an gubbaa kaa'e kanatti fayyadamtanii liinkii an gubbaa kaa'u kana viidiyoo kiyya irratti namoonni hedduu na gaafatanii seenaa ajaa'ibaa liinkii an gubbaa kaa'u jechuudha liinkii an gubbaa kaa'u barreeffama irratti ilaaltanii achi xuxxanii dhuftanii warri cufti keessanuu Rio Show jala dhuftanii kunoo waan hedduu irraa barattanii rakkoo iimeelii waan hedduu jira keessaa viidiyoo hedduu gadhiiseetan jira kanaafuu asirratti irraa baradhaa cufasaa YouTube jala isiniif kaa'a nagaannaa jiraadha kotta. Obboleewwan egaa Imo keessaa waan hedduu na gaafattanii Imo kana mee siitingii si hammam beekurraa mee waan hedduun isin agarsiisa. Isin garuu nafaana bu'aatii suutumaan laala. Dabalatammoo wanni isin jechuu barbaadu YouTubein kun haaraa waan ta'ennaan guddisaa nama hundarratti share godha obboleewwan kiyya. Guddisaa nama hundarratti share godha dabalataan immoo nan dhiifame isin gaafadhu viidiyoon duddubarra gadhiisu yeroo hundaa barnoota qofa gadhiisu wallaallee viidiyoo waan gaggabaabbate jechaan beekaaf duddubarra gadhiisaara ganaa sa'aatiin itti guunne jechuudha. Meegaa mee siitingii Imo keessa kulli isaan isin agarsiisame siitingii Imo kana hedduu ina gaafattanii mee Imo keessa seentanii Imoon waggaa akkanatti isinii dhufe yookiin profaayilii gaaraa xuxxani yookiin immoo eda'uu dakaa xuxxani garuma hundaan isin geessaa wala hundaafuu profaayilii maxxattanii jettanii isin profaayilii gizee xuxxanii siitingii xuxxani asirratti etuu siitingiin dhaqeen bakka akkaawuntii kanatti isin barsiiseen ture waan kana Imo baay'ee banachuudhaaf Imo danuu 4 5 6 banachuudhaaf asirratti banattanii ifa isiniif ta'e waggaa akkasuma profaayilii keessa keessanii bakka akkaawuntii kanatti asirratti Imo hedduu banattanii lakkoofsatti naxxanii kan biraa jechuudha Imo isa kanaa miti Imo banattanii jirtan miti isa keessan seentan miti lakkoofsa kan biraatti naqxanii asiin akkuma Imo kanatti banattanii sana booda ammas asitti Imo lama isinii guute miti ammas aada akkaawuntii mahaa rukuttanii booda immoo wagga keessa seenuudha jettanii akkasuma profaayilii xuxxanii gizee isin dhuftanii asuma bakka akkaawuntii kana xuxxaniitiyye asii wagga rukuttanii Imoon tarreetti isinii baa kan feetan keessa seentanii akkasitti jechuudha. Mee kan sanaa kanaaf hin dhufne isinuma agarsiise inni dabalataa immoo mee siitingii keessa seentanii amma siitingii keessaa waan hedduun isin agarsiisa. Jalqaba bakka notification gubbaa kana seentanii. Eshi notification kana keessaa bakka story jalee kana waan hundaa mee yoo dhiifne bakka miseejii gaara gubbaa kana seenname. Bakka miseejii kana yoo seenne wannattiin kuni Imootu isin garri jalee bakki lookii iskiriinii kuni yoo namni risaalaa isinii erge gubbaa irratti dhufa. Kana nama hedduu hin gaafattani. Nama hedduu na gaafattani gubbaa irratti isinii dhufa. Kanaafuu isin kun akkasuma tateessu. Ringitooniin kun immoo sagalee isaa jijjiirrattani. Sagalee kana sagalee isaa jijjiirrattanii yoo feetan irra kaa'attanii yoo feetan hin dhiiftanii yoommoo sagalee biraa irra kaa'achuutiin alaa fiddani. Tayyib isa ittaan immoo saawundiin kun asumatti dhiiftanii kana cufaadha. Tayyib isa kana isin agarsiiseera.
Mee bakka guruppii jedhu kana keessa seenna. Bakka guruppii kana notifiikeeshinii guruppii kana oofuma gootanii isin ofirraa cufaadhuma gootanii cufaa gochuun baay'ee gaariidha. Isa kana cufaama gootanii. Ifa isiniif ta'ee guruppiin wanta arge isinirra hin seenu jechuudha. Yoo immoo isa dhiiftanii kanas cufaa gootanii bakka isaa hundi kanas illee bakka hundaa cufaa gootanii yookaan immoo gubbumatti all bakka jedhu kana all notifiikeeshinii kana akkanatti cufaa gootanii. Imoon yeroo isin waan hunda keessa jirtanu seenee isin cinqu. Ifa isiniif ta'ee asirratti bakki ringitoonii kuni wagga inni dhufee namaa fi miiseejiin seene qalawu jettu sana isii olii kana isiidha kun waa biraan seenaati sagalee isa akkas jedhu kan argaatan miti isa yoo feetan irra kaa'atan isinii. Inni gizee namni isinii bilbila immoo akka imoo sagalee imoo qulul jedhu sana dhiisee waan biraa isiniif haa waamuu yoo barbaaddani kunoo isa ittaanu kana keessa seentani. Ifa isiniif ta'ee isa ittaanu kana keessa yoo seentanii isuma bakka lakkoofsitti jiru kana bakka notifiikeeshinaa yoo xuxxanii kunoo anamma sagalee iPhone irraan qaba. Isin akkanatti jijjiirattanii yoommoo sagalee kan biraa fidachuudha jettanii fakkeenyaaf fakkeessa galaan amma sagalee kan biraa bakka inni isin eeyyamuun hin jiru. Sagalee kan biraa fidachuudha yoo barbaaddanii kottaa isin agarsiisa asas mee guutuu waa'ee imoo kana isin agarsiisa irraa sagalee kan biraa fidachuuf yoo ta'e as seentanii siitingii keessan keessa. Bakka makarafoonii bakka saawundii kana hooga seentanii asirratti siimii lammaffaa haa ta'u tokkoffaa haa ta'u tokko filattan asirratti. Asirratti siimii waan ta'u tokko ta'u kanuma feetan filattan asirratti. Sana booda asis hin fide. Gizee asis hin fide qafoo keessaa waan filattan waan ta'e jennaan bakka eda'uu gaaraa kana xuxxani. Eda'uu bakka an xiyyee itti qabe mallattoo X kana xuxxani. Sana booda bilbila keessan keessa isin fida. Kanarraa waan feetan amma sagalee iPhone miti inni silaa sagaleen viidiyoo waraabaa waan hin hojjenneef sagalee iPhone silaa jijjiiran agarsiisa silaa. Kana keessaa waan feetan irra godhattaniitiyyee itti rukuttanii keessaa baatanii asirratti isinii jijjiiramee jira gizee isiniif bilbilamu. Sana booda imoorra wagga isin seentanii isiniif dhufa bakka kana gizee isin seentanii akkanatti asirratti isinii dhufa jechuudha. Ammaan koo iPhone asirratti dhufe kun ilaa. iPhone asirratti dhufe kuni an achi keessaan irratti godhadhe achi bakka bilbilaati. Ifa isiniif ta'e isiniif galeera miti obbolaa koo. Baay'ee akkanatti gizee isinii galee kana fakkaata. Inni dabalataa kana yoo of gootanis on gootanis rakkoon hin jiru. Kunis rakkoon hin jiru. Baay'ee kutaa ittaanutti ceena. Amma waan sadi waliin laalleerra. Isin kun immoo wannattiin kun baneen isin agarsiisa. Asirratti guruppii wayii beeksisni wayii kan dhuftu jirtu bakka jalqaba maqaan namaa jiru kanatti kan dhuftu jirti beeksisni wayii dhuftee isin cinqiti yeroo hunda yoo gaxxuxxan irraa hin deebitanu. Isin asirratti dhuftee isin cinqitu guruppiin suni akka inni asirra hin dhufne fuula imoo keessanii kanarra akka hin dhufne bakka maati. Kanaafuu keessaniin isin agarsiisa. Isin ila isi walakkaa kana jechuudha. Bakka voice kana gizee rukuttan akkanatti dhufti isii lamaanuu ofirraa gootani kana. Kana yaadadhaa ofirraa godhaa oolii kana. Ifa isiniif ta'e kana waliin laalleerraa amma mee gama biraatti dabarfanna. Bakka notifiikeeshin gaaraa waliin laalleerra. Ifa isiniif ta'e notifiikeeshin gaaraa waliin laalleerraa kanas hin cufattanii. Ifama. Akkasitti waan hundaayyuu ofirraa cufattanii. Kana keessa rakkoon qabu. Of duba deebitanii. Eshi bakka privacy bakka qulfii kana dhufname. Bakka qulfii kana irratti waan onlaayinii imoo cufachuu waan jedhamu sana gizee namni isiniif barreessu mee isa olii kana keessa seennaa. Isa olii kanarra yoo kaa'attanii fakkeenyaaf gizee sa'aatii namni irraa bahee sa'aatii hin jiru bakka sa'aatii namni irraa bahee sa'aatii kanatti irraa baate jechuun mul'isa. Isin immoo noobadii sii gadi kan irra kaa'attanii. Ifa isiniif ta'e baay'ee isa ittaanu kanarratti yoo seentanii isa gadi irra kaa'attan kanas gama dhumaarra kaa'attanii. Sa'aatii isin barreessan sa'aatii isin seentan sa'aatii isin baatan namni hin beeku onlaayinii diimaa agarsiisa osoo hin taane sa'aatii ma hin beeku jechuudha namni. Asirratti immoo asumarratti dhiifattanii kan rakkoon hin jiru. Anamma waan isin rakkisuun keessaa isin agarsiisa.
Mee kana akkasumaan isii olii kana lamaan godhattanii mee of duuba deebina. Kana keessaa wanni baay'ee nama rakkisu hin jiru. Piraayivizii kana keessaa xumurree jirra. Isa olii xumurree jirra. Kanarratti isin waan isin rakkise irra deddeebitanii ilaaltanii gaafachuu dandeessani. Bakka mee istoorjii isaa keessa seennamee asirra. Bakka istoorjii seentanii asirratti jalqabuma xuxxinee ilaalla. Kana yoo feetan on godhattanii yoo feetan of godhattanii viidiyoo fi footoodha kan namni wallaalee jira jedhee yaadu yoo fedhe akka isiniif bu'u gootanii yoo hin feene immoo akka isinii hin buune gootanii. Isa ittaanu immoo mee طيب manage storage isii gadi kana rukunna manage storage kana yaani mee rukunne ilaalla maal isinii fida. Kanarratti akkuma WhatsApp wanni hundi Facebook waan hundi qabu isin wanna kanarraa amma saatan yaadattanii akka imoon keessanii hin guunne akkanatti irraa balleessitanii isin rakkoon tokko isin fidu hin jiru irraa 00 gootanii lakkoofsaan yeroo hunduma yaadattanii. Eshi inni ittaanu immoo waan namaa wajjin chat gootanii hundasaa irraa xirrigi gochuu yoo inni guutee jiraate amma fakkeenyaaf chat waggan isiniin jedhu mee isin agarsiisaa dhiifama. Amma fakkeenyaaf waan akkasii namaa wajjin haasoftanii guutee min jedhu hin jiru. Wanna akkasiiti garuu wanna kana imo irratti namni waan hedduu qabataa godhaa isiniin hin jedhu. Wagga kana WhatsApp ta'e baroodha asirratti yoo dileetii gootanii cufti isaa irraa haqamaa. Tarii yoo feetan hin haqxanii yoo feetan hin dhiiftanii isin. Tarii wanni tokko yoo dagatame imo kana irratti hin badu beektu. Asirratti fedhii keessani. Angaruu gochuu hin barbaanne waan hunda isin gargaara yoo gootanis fedhii keessan sana. Dileetii yoo gootanii irraa sarrazama wanti hundinuu. Ifa isiniif ta'e bakka kana baay'ee tokko yaadadhaa isii gadii kana yoo keessaa 0 haa ta'uu baatan cufti isaa asirratti diimaa haa rukuttanii godhattanii suni gaa fedhii keessan ani hin godhadhu waan takka gatiin irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu fedhuuf hin godhadhu ijoolleen gaafii na gaafatanis duraa bada waan ta'eenaan hin godhu ani. Ifa isiniif ta'e eshi asirratti afaan jijjiirannaadha afaan rakkoon qabu. Egaa mee siitingiin abaawutii kuni waa biraatii kuni mee siitingiin imo kana fakkaataa wanna hundaa ilaaltanatti fakkaata kanarratti tarii waan hin dagadhe tokko yoo jiraate na yaadachiiftanii maaliif yeroo hundaa yeroon akkanatti ilaalu tarii naaf hin ifu ta'a wanni isin haajomtan tarii akka isa hin jiru ta'a. Amma natti ife isin agarsiisan jira isin immoo kanarratti waan hanqate natti himtu jechuudha obboleewwan kiyya. Wanni isin irra caalaa barbaadanu nama haakii gochuudha. Wanni isin irra guddaa barbaadanu nama haakii gochuudha. Nama haakii gochuu kana barsiisuu illee nan sodaadha. Karaa nagaatiin yoo haakii gochuu feetan immoo isin agarsiisa. Mee amma agartanu kana keessa kiyya guruppiin jira meerre. Kun profaayilii kooti. Kun bakka chaatii namni itti naaf barreesse. Kun bakka fireendotaati jechuudha. Bakka fireendotaati. Guruppiin jira. Waan hundi ofirraa godhe jechuudha. Guruppiin takka nan seenu ana. Kanaafuu guruppiin baay'ee isin cinqaara waan ta'e jennaan. Egaa siitingiin imo keessaa kana fakkaataa. Wanna biraa yoo wanna kanarratti gaafii qabaatan ta'e natti himtu insha Allah obboleewwan kiyya. Kanarratti gaafii qabda yoo jiraate natti himtu waa'in imo kana fakkaataa galatooma ulfaadhaa viidiyoo kana la sheer walii godhaa nagaatti.